yoo isan silaa namaniisu jedhanii namicha tokko agartanii ka Facebook kana asii fachi deddeema tajaajila wayiiti waggaa ufuu otoo waa tokko hojjetii makiinaan bitattu jennaan ameen jenni otoo hojjetii immoo deebisee agartanii jirtanii waan mafee ameen jiru isatu san taa'es ameen jiru amma Sa'idoon kun har'ammoo arabaan fuudhee Yemen deeme. Haalee hundi keenya bakka isinillee guyyaa xumurattanii natti fakkaata koongiraa keessan ani garuu reefu dhufaa gadi boosettiin keessan yeroo hundaa xumurumarraan deema. Lakki Sa'idoo amma araba sin fuudhini Sumayyaa bakka ishee jirtu barbaadde nuu deebistee barbaadna nuti. Baay'ee keessantu gammade koomentii Sa'idoo dubbisaa oole koongiraagileeshin Sa'idoo koo rabbisee gargaaru yeroo inni ayyuu fuudhe Sa'idoo rabbisee gargaaru jettani yeroo inni roozaa fuudhe Sa'idoo rabbisee gargaaru jenne walumatti jettan isiniin jedhe dhiifama jenne anillee sinuma faana jira miskiina dhugaa rabbi tokkommoo eenyuun fuudhe beezaa bichaa jibbe uummanni beezaa akkuma jiruun jibbitan hundi keessan. Ana bichaatu beeziyee maayiloobe beeziyee maayoonne isayyoo koomentiin jala barreessu galanii haanna atiyyoo akkuma isheeti naan jaa hunduu iman isa calloon jaa qoree kana mootii tokko koomentii akkasii iman isa ana bichaa arge nama beezaa jaalatu kabiraa Sa'idoon eenyuun fuudhe saadaayillee ani Sa'idoo ulfaayettee roozaa firaankii goonan koongiraagileeshinii Sa'idoo fuudhettani har'as inni araba qeen fuudhan ani baadhi Sa'idiyyee koongiraagileeshin rabbi mee warri Sa'idoo jaalattan laayikii godhaa mee warri Sa'idoo araba fuudhiyyattan laayikii godhaa jettani mee waanuma hundumaa ameen jettani mee eessa geessanii dhaabachuu hedduu ani warruma koomentii kanarra gaaffii Ogaara miskiina garaa nama yaaddanii nama tokko sii jaalanne maaliif xiyyeeffattanii rooza jaalatta waan ta'eef hundi keenya rooza jaalanne jechuun Sumayyaatu odeeffate nuti tola garuu rooza jaalanne haga inni filate hunda kana keessa maaliif koomentii jalatti hundi keessan roozaa bichaa fuudhi yookaan Sumayyaa deeffadhu yookaan roozaa fuudhi akkas jettanii maan barreessitaniifi. Otoo isin roozaa irratti xiyyeeffattanii hundi keessan akka rooza jaalattan ibsitanii fi borga nama qee roozaa fuudha. Isinoo kanuma argitan koongiraa amma araba yoo fuudhe koo fayyaan qabdanii Sa'idoo rabbi jedhe araba nutti hin fidi arabaan fee nuti ani hin fedhu maal sassin gammachiise amma koongiraa arabaa fuudhattanii maal fuudha araba. Amma inni fuudhu dhaqe bara hin fuudha Sa'idoon. Inshaallah Sumayyaan fagoo nyiftu amma uffitti qabatti Yemenitti dhugaa rabbii gitee qabatti. Otoo gitee qabdee qabsiifattee yoo achitti dhugaa rabbii. Hindee maal sinii goote arabnaan koongiraa jettan araba maatti goote. Deemee Sumayyaa haa barbaadu. Nuti araban dhugaa rabbii sinitti bu'u. Hiinumaayyuu jettanii deemee araba fuudhii. Inni araba fuudhannaan koongiraa jettani. Araba hin feenu yaa Sa'idoo roozaa manuu fuudhin jettani yookaan roozaa fuudhi yookaan Sumayyaa deeffadhi yoo jettanu hindee maasini goote arabni qoy Sumayyaa illee akkan araba fuufeeti bar dhugaa rabbi sirumayyuu Sumayyaan araba yoo fuute ani maqaa kee hin dha'u naan jetteetti hin jenne Sa'idoon isin immoo maatti goote araba dhugaa rabbi hamma kana. Keessaa yeroo inni dhaqee deemee araba fuudhu isiniin gaddisiisu. Dubartoonni keenya amma durboonni keenya miti kun amma adaamaa kana keessa gurbaama kana qabdanii manatti galfachuu dadhabdaniitu isin harkaa bahee amma Yemen deeme. Amma bormaa jettanii as baatu. Shamarri adaamaa keessa jirtan kun yeroo inni isin harkaa bahee waggaa tokko guutuu isin naannessee dadhabee akkatti isin fuudhu dadhabe rakkate. Yoo inni isin fuudhuuf yoo deemtanii haqxanii Sumayyaa ifa manaa gootaa Sa'idoo ittiin heeruma jettanii haqxanii masaanuu ifama gaafattu. Hindee har'a yeroo Yemenitti isa arge. Ani koo imma wayiif deeme si ayyuu bar gaafa viidiyoo isaanii ilaalu araba fuudhuun dhufee asitti naa mijata waan ta'eef hin booyan. Hindee maatti gochuu araba nutti fida.
Garaan isin gubattu ani koo gaafa ijoolleen keenya araba fuutu faranjii fuutu dhugaa rabbii garaa kiyya na gubata. Keessaa fuudhee sanni gurbaanii hindii fuudhe tokko gurbaan sun weellisaadha guutuu moo akkam inni maqaansaa. Dhugaa rabbiin isayyuu haga har'aatti gubachaa jira. Maal akkamittiin waan maal ta'ee bitoo isin jirtanii deemee araba fuudha. Dhugaa rabbi shamarri miiliyoona meeqatu jirtanii arabaa fuudhu koongiraa. Ushuu koongiraa maal taatanii? Dhugaa rabbi nama ajaa'ibdan. Akkamittiin otoo ati akkana shamarri Oromoo qaqqaalii nagana baay'attu jirtu haqee fuudha araba dhugaa rabbi. Na ajaa'ibe na akkasii akka fudhatee galuullee himatee jira. Yaasuutti illee himatee yaasuutti waa tokko qopheessina eegii jedhee jira. Haa ta'uuti garuu ani gammachuun qabu Saayidoo araba fuusaatti. Dhugaa rabbi Saayidoon amma waan tokko godhatee borganama fuudhuu danda'a. Hin fuudhu jechuun miti fuudhuu danda'a. Garuu ani gammachuun qabu. Hundi keessanuu gammachuun qabdan. Haruma akka aarii gootanii waanuma roozaan dhiisteef koongiraa ittan malee gaafa inni araba sirratti fidee arabni wush fiike wush tabaqeen weesh haada wush haada gaafa arabni siin jette gaafas garaan si gubata. Dhugaa rabbi gaafas siin gubata garaan har'a koongiraa jechuu dandeessan. Warri viidiyoo jettan illee gammaddanii helakaa Saayidoon fuudhuu deeme Saayidoon araba fuudhee maaltu siin gammachiisa yoo araba fuudhe. Ma araba fuunsa isin gammachiisa? Maal keessa argattan dhugaa rabbi? Ani koo viidiyoo hunda keessa dhaggeeffadhee hamma gattaa'e viidiyoo kana hojjechuu eegalee dhugaa rabbi. Roozaa uma sanarratti du'uu qaba bakka. Roozaan sun yoo hafte akkuma isin jettan saadaa sana fuudhuu qaba bakka. Dhugaa rabbi. Hin ta'u arabni hin taatu. Otoo isin koomentii jalatti noo lakkii Saayidoo arabaan fuudhe otoo isin jettanii hin dhiisa. Inni koo koomentii keessan tokko lamaan dubbifataa bar. Amma garuu isin koongiraa jettanii karaa isin borgana maqee itti cabsa maal gootan egaa. Wishuu haa itti borgana mataarra isin dhaabatte. Dhugaa rabbi. Yaa obboleessa keenya deemii Sumayyaa nuu barbaadi. Sumayyaa masana deeffadhu bakka hundi Sumayyaa sodaate kuun hin sodaata kuun haqee Sumayyaa iifama naa goota jedha kuun immoo sittiyyuun kalaa'u. Kun immoo sasitti heerumeeyyuu abjuutiin iyyuu hirriba malee bula yookaan immoo Sumayyaa halkan uftee waa tokko iyyuu gooti osuma ishee waa gochuu baatte iyyuu uummanni hin sodaata. Kanaaf ati kabiraallee fuudhuu hin dandeessu waan ta'eef araba bichaa fuudhuu dandeessatti Saayidoo. Araba immoo hin feenu nuti. Fe'oon araba. Roozuma fuudhi Saayidoo adaraa kadaruma kee Saayidoo roozuma fuudhi aqiitti. Dhugaa rabbii garaan na gubate. Amma gabbaroo inni fudhatee xiyyaarra kaatee deemu akkam taaname amma koongiraa jettanii hin qaanfattanii bar. Koongiraa jettanii gabbaroollee yeroo inni fuudhe tokko qe'ee qalabatii itti godhatee cinniqsiisa gara Itoophiyaatti gashatu. Inni koo aarii Sumayyaa aarii Rooza fiigaa jira. Abbaa feete waan ta'an itti cabsee fudhatee gala baran nama arabaa turuu abbaa feetee fudhatee gala Yemen keessa. Isin ooganii isin gammachiisa. Siin aarsu mee dhuguma rabbi nun aarsu Saayidoon araba yoo fuudhe nun aarsu yoo jettan mee natti hima. Dhugaa rabbi isin aartan tanan sammuun keessan nuti likkiin jiru. Ayin aaree dhugaa rabbi akkuma nama fuudhee waliin jiraatutti.